itu juru Ade Samia udah kurang Ade Samia Riyad ya betul aduh Fani oke juru oke Bubakala Egalman Oromoo silaadha jira Hacaaluutu malee suuraa Hacaaluu bira dhaabbannee hin dubbanne. Hacaaluun Oromoodhaaf nama addaadha. Maaltu adda godha sin jettani? Hacaaluun nama ilmoo namaati, haqa ilmoo namaati falmataa haqa namaa. Lammaffaa Hacaaluun irreen dhadhabeeffannu kuni akka dubbatu akka dagaagu gongon kuni abbaa irreechati abbaa haadhoti kuni nuuf baay'ee gadda guddaadhaaf isa ta'uu keenya. Lammaffaa Hacaaluun abbaa seenati. Hacaaluun abbaa seenati kan jennu waraanota bara baay'ee darban kana keessatti wanna ta'an hundumaa Oromoon iddootti lolee iddootti mo'atee hundumaa warri mana yuunivarsiitii baratanii qoratanii hin baafne Hacaaluun qoratee baase. Arfaffaan Hacaaluun abbaa jaalalaati. Abbaa jaalalaati sabboona haqa saba Oromootiif keessumaayyuu bilisa saba Oromootiif nama utoo seenaa Oromoo duubatti deebi'ee nurraa dhabne kuni gadda keenya hundumaan. Hacaaluu kan itti yaadannu bilisummaa yoo baane malee duuni Hacaaluu bilisa Oromiyaati malee waan biraa miti. Dhugaan isin jedha kanatti ijoollee waggaa lamaa gaafa galgala ta'ee ganama bilbila utuu bilbilu Hacaaluu tola jalaa ajjeesa jette mucaan. Mucaan xinnoo waggaa lama. Kuni baay'ee nama tola. Ani waan mannaan dubbadhu baay'ee irratti dhagahama. Yaalmaan Oromoo eenyuu qiiqii kana kan baaru Hacaaluu wal bira dhaabbannee biyya keessa biyya alaa waliin taane yoo Hacaaluu du'a isaa nama kana ajjeese hadha kana ajjeese hadha sobee humna irra jiru kana ullaadhaan malee sabni Oromoo amma bilisa wal bira dhaabbannee akkuma kanaan dura ji'oota darban kana godhaa jirtan kana godhaa jiru addunyaarra ammas wal bira dhaabbannee amma Oromiyaan sabni Oromoo bilisa wal bira dhaabbannee bira gochuudha malee Hacaaluu yoomumaafuu seenaa Oromoo keessa nama hin nama dagaagaa jiraatu. Kanaaf yaalmaan Oromoo kana qabannee saba keenya bira dhaabbachuun nurra jira. Fuula hundaa immoo saba keenya bira kan dhaabbachuun nurra jira. Qabeenya, beekumsaa, dippiloomaasiidhaan fuula hundaanuu hin mo'anne sabni Oromoo hin mo'ata. Yoomumaa duubatti hin deebi'u. Kanaaf jabaadhaa haa jabaannu boonni duwwaan hin gahu Hacaaluu maatii isaas jira. Sabni Oromoo guutuu maatii isaa sabni miliyoonii 60 egaa jabaadhaa yaalmaan Oromoo siin jedha. Hacaaluu kan itti yaadannu Hacaaluu kan jiraachiftu yoo wal bira dhaabbanne Oromiyaan bilisa baate sabni Oromoo bilisa ba'e. Ani waan baay'ee jechuu Dooktar baay'ee jalaniiru wanta hundaa fi Hacaaluun akkuma Dooktar jedhee waan baay'eedha. Hacaaluun nama guddaadha ijoollee biratti ijoolleedha dubartoota biratti akkuma dubartii nama guddaa xiqqaa jedhee gargar baasuu miti. Hacaaluu bira jaalala Hacaaluu bira dhiirummaatu jira onneetu jira jagnummaa jira mataa isaa tokko otoo gadi qabati yeroo umurii isaa kan gabaabaadhaan walakkaa qaxxaamuree deemuu isaa onnee baay'ee cabseera. Ammoo akkuma hundi keessan beektan qabsoorra jirra. Wanta akkanaa kun yeroo baay'ee deddeebi'aa dhufaa jira. Beektoti Oromoo, hayyooti Oromoo hedduu dhaabneerra. Qabsoo kanaa jennee wanti guddaa
wanti guddaa kan nuti beekuun nurra jiru yeroo kana amma deemnu kana hamaan kana caalu si dhufuunsaa immal wanti guddaa aamsa caaluun kaayyoo caaluun du'eef sanaaf wal'aansuuf qabsuudhaaf of qopheessu. Acaaluun waan inni guddaa hojjete keessa Oromoo burjajjaa'ee baay'ee fragmentii ta'ee adda adda bahee tokko nu godhe. Du'a Acaaluu booda Oromoon tokko ta'e. Kuni dhugaa dubbachuudhaaf gumaa Acaaluu ba'uudhaaf qabsoon amma nuti gochaa jirru qeerroon biyya keessaa biyya alaattillee onneen Acaaluun nu keessatti uume sana agarsiisaa jira. Egaa waan hundaafuu baay'isu amma dubbiin Oromoo waan dhaadannoodhaaf waan boo'ichaa miti. Dhaadannoodhaan waan finnu sin jiru boonyees immoo waan finnu hin jiru. Waan hundaa lafatti gadi buufnee hojjechuu ijaarama bakka jirtanitti namni hin ijaaramne namni wal jala hin deemne tokkummaa hin qabne yeroo baay'ee waanuma baay'eetiin burjaa'ee baduu danda'a. Uummati baay'eetu bade addunyaa kana gubbaarratti. Garuu uummati Oromoo waggaa 150 darbe kanarratti qabsoo hadhaawaa godhe. Kan akka Acaaluu jagnaaf beekaa hayyuu baay'ee dhabneerra. Dhiiga isaaniitu akka nuti har'a bakka kanatti irreecha kanallee ayyaaneffachuu nu godhe. Kun yeroo hundaa isaa yaadannaa yeroo hundaa nu jabeessa ilmaan Oromoo akkuma amma Dooktar Baqqalaa jedhee bakka jirtan akka duriitti deemuu nurra hin jirtu. Akka duriitti yeroo dhumaa waa tokko dhalatu duwwaa walitti dirmannee manatti galle ciisuu nurra hin jirtu. Amma yeroo qabsooti yeroo murteessaati. Qaxxaamurarra jirra. Harka 50 baduu yookaan jiraachuu akka uummataatti namni baduu barbaadu hin jiru. Sanaa jaarraa 21 kana keessatti. So iddoo jirtanitti hawaasaanis haa ta'u bifa garaagaraan ijaarama tokko ta'a wal jala deema hooggansa tokko uumuudhaaf asuma calcabuun nurra jira. Asuma Jarmanitti hooggansa tokko jalatti deemnee wal dhageenyee wal jala yaanee waliin humna taanee qabsoo kana isa akka kaleessaas gaddaatu hin ta'in haqaa fi mirga keenya qaamna jennee duwwaa dhaadannoo yookaan baay'ina keenya ilaaluu ta'in lafatti gadi buunee ijaaramne waan diini har'a nu godhu kana sirriitti hubannee ilaallee diina kana nurra jira. Jawaar yeroo baay'ee kan yaadatu kan koottaa inni hojjenne diini sa'aatii 20 rafataan guyyaa lama teenyee hojjechuun nurra jira. Otoo ennaa isaa rafan teenyee hojjenne otoo isaan hirribaan ka'in kaanee hojjechuun nurra jira. Kana amma hin goonetti yeroo hundumaa dhaadannoo hiriira baanee boonyee qabsoo kana yookaan immoo eenyummaa keenya kana badii hamaarra jiru kana nafxanyaan har'a gamaa gamana nu balleessuudhaaf deemtu kana wal jalaa deemnu hoggana tokko jalaa haa dhufnu bifa adda addaa jaarmaa adda addaa haa qabaannu garuu tokko haa taanu yoo tokko taane immoo akkamitti taana ijaaramne wal jala deemneetu ijaarama. Please bakka jirtanitti wal kakaasaa wal dammaqsaa gumaa Haacaaluu baasuu barbaanne akkanatti nafxanyaan har'a qe'eetti dubartoota keenya gudeedan ijoollee keenya ajjeesan kun badii guddaadha Oromoodhaaf. Keessayyuu darbee dubartoota bira darbanii ijoollee dargaggeessa innaan kana gudeedan kun badii kuni dhaabbachuu irra jira. Asirra nurratti dhaabbachuu irra jira. Kana sinitti baay'isee sorry emotional ta'ee dubbadhe waan baay'eetu emotional nama godha waan amma biyya keessa deemaa jiru mootummaan kun kufee maal agarsiisa saamaa jedhe shiftaata mootummaa shiftaata wattaadarootaatiin saamaa jedhe Oromiyaa keessatti amma uummata hundaa saamaa jiru kun mallattoo kufaatii isaati. Kun mallattoo kufaatii isaati. Horii warra qaxarsiisee hojjetee nama ajjeesisan kanaaf illee baasuu dadhabee saamaa jiraadha jedha. Shiftaanu kana hin godhu. Shiftoota baay'ee beekne durii gammoojjii keessatti kana hin godhan isaan illee. Kun shiftaa gadi du'eetu duriyyee yookaan immoo huligaans
walitti qabamtee deemaa jirti hin moona ila wanti guddaa maayin ilaaluun kan nurra jira gaagaamni kana hunda caalus dhufuu hin malu kanaaf mataa gadi qabatiin amma gantuu qabna nu keessa kuni uummata Oromoo keessa duwwaa miti biyyi koloneeffatame hundumaa keessa gantuu jira nama gurguru jira nama ajjeesu uummata masadeemsi ajjeesu jira kun seenaa Oromoo keessatti kan Oromoo duwwaa miti hunda keessa jira ammoo uummata mo'atame hin jiru yoo ijaarame yoo hidhate dammaqinna ta'e har'a galata rabbiiti namni uffallaalle hin jiru Oromoon of beeka so ijaaramuu fi hidhachuu kanammoo dhaadannoo miti hojiidhaan agarsiisuun nurra jira mataa kootti mataa kee hundi keenya kanarratti haa jennu galatooma kana jechuu barbaada. Tole ani waan gabaabaan dubbadha har'a nan dubbadhee yaadeen dhufne kanaan dura sagantaan akkasii qophaa'ee ture yaadannoo ajjeefamuu poolisii keenya Caaluutii fi Dungoo qabsiisnee achirratti yaada gabaabaa dubbadheen ture jechuudha waan yaada koo keessa jiru. Akkuma beeknu Caaluun nama ajjeefamuun irra hin turretu ajjeefame sababni isaas badii godheen qabu. Caaluu qofaa mootuu hin taane Caaluu duras ta'ee ergasiis namoonni ajjeefaman isa duras namoonni ajjeefamaa turan erga inni ajjeefame booddee immoo namoonni hidhaman mana hidhaatti kan rakkachaa dararamaa jiranii badii godhaniitu hin taane gatii dhugaadhaaf dubbataniif gatii haqaaf dubbataniif gatii mirga dhala namaatiif dubbataniif gatii guddaa baasan. Garuu wanti baruun nurra jiru Caaluun umuriitti ajjeefamuu irra hin turretti ajjeefamee umurii gabaabaa jiraate amma jiraatetti immoo hojii gaarii hojjeteera. Nama hundumaatu Caaluu jaallata. Sababii sirba isaatiif yookaan muuziqaa isaatiif qofaa otoo hin taane kan inni jaallatamu immoo sababii beekumsa qabuuf sababii seenaa Oromoo beekuuf sababii dhugaa Oromoo beekuuf sababii sanammoo ibsuuf kan inni laphee namaa keessatti hafe. Kanaafiyyuu karaa nagaa mootu kan inni falmachaa ture sodaan qabu ture ija jabeessa ture saba Oromoo bakka bu'eetii dhugaa sana dubbachaa ture kanaaf immoo gatii baase. Kanaaf akkuma namoonni na dura dubbatanii tokkummaan gaariidha dhugaa qabaachuu fi beekumsa qabaachuun wanta qabatanii ittiin falmatan qabaachuunis gaariidha. Kanaaf dhaloota har'a jiru dargaggoonni ol adeemtonni beekumsa qabaachuun gaariidha. Waa'ee saba keenyaa seenaa saba keenyaa waan sabi keenya keessa darbe akkamittiin akka inni har'a as ga'e qabannee dhaabbachuun gaariidha. Yoo wacuma duwwaa yoo ta'e falmii duwwaa ta'uu miti wanta qabatamaa agarsiifnu addunyaatti illee kan himannu rakkina keenya himachuu danda'u rakkina kan akka keenya qabu hin jiru garuu rakkina sana sirriitti himachuu danda'uun gaariidha. Kanaaf Caaluun kana gochaa ture. Dhugaadhaaf immoo ajjeefame warra rakkachaa jiranis dhugaadhaaf haqaaf rakkachaa jiru dhugaan immoo hin mo'ata. Waaqayyo dhugaa bira dhaabbata Waaqayyo qajeelummaa bira dhaabbata Waaqayyo mirga dhala namaa bira dhaabbata waan ta'eef dhugaan yoo bubbuleyyuu dhugaan hin mo'ata. Waaqayyo saba keenyaaf dhugaa haa kennuufi haa deebisuufi warra du'an immoo warra gaddiitti galee Waaqayyo jajjabeessu warra mana hidhaa jiranis immoo Waaqayyo nuuf haa baasu. Waa'ee isaanii oduu gammachuu nu haa dhageessisu fayyaa ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri muslimaa akka booltan nagaa jirtu Oromoon as keessa jirtan marti keessaru. Egaa beeytu diinni Oromoon ofirraa qabdu ta'attaan nu baasuu dadhabdee amantaa kennaani. Oromoon yoomillee amantaan addaan bahee hin beeku. Kaleessallee seenaa akka dhageenyeen amantaan addaan osoo bahin walirratti amantaan hin baanu jedhanii dhuman. Har'allee yoo Hacaaluu irraa dabarsan amantaan isaa kabira osoo ta'uu jiru inni yoo ka yaadannu taate hojii isaa keessaa Hacaaluun Harariin dhaqee Oromoota achiif maalirraa buqqa'an qaama isaatiin achitti dhaqee nama qarqaaraa ture nama achitti booyaa ture. Kun tokkummaa Oromoo jabeessuuf yookiin gadi dhaabuudhaaf akkasumatti yoo Oromoon Islaamaa
sagantaa dhiidaa qabaatu warra qabeenya hin qabne warra mootota hunda hin qabne qotiyyoo fidee gabaasaa ture qotiyyoo fidee qalsiisaa fi ture hiyyeessan warra ta'eef kuni tokkummaa ilmaan Oromoo cimsuudhaaf Haacaaluun umrii isaa dargaggummaa kana keessatti waan inni hin hojjetin Oromoodhaaf hin jiru ganaa isaa hojjetuu hin waan beekaniif diinii ijatti nama jaamsite Haacaaluun du'uun Oromoon du'uudha eega Haacaaluu ejjeefte Jawaarin hiite baay'ee miidhaa guddaan dura geessite garuu Oromoo hin jilbiiffattuuni waan hojiin Oromoo argisiisu Oromoon hojiin argisiisu kana waan ta'eef gootota keenya Haacaaluun dargaggeessi har'a bakka dhugaa jira yoo biyya taatu biyyeen isaa salphattu garuu hojiin isaa Oromoota mara keessaa yoo qalbii keessaa hin bada jedhee hin yaadu yoo billee nu duuka jiraata rabbi umrii isaa jannataan haa tursiisu nullee mootuu nama isa dagatu Oromoo nu taasisin kanuma jedha kan lammaffaa waa'ee qabsoo Oromoo irratti Oromoon yoo billee gandaan addaan hin baane yoo billee amantaan addaan hin baane tokkummaa keenya qabannee hojii hin injifanna yoo tokkummaa keenya qabaatiin akkuma waggaa 500 bulchaa turan har'allee nu bulchuu hidhanii tokkummaa keenya irratti haa hojjennu tokkummaa keenyatti haa cimsinu kan lammaffaa biyya keessa warri jiru dhaamsi biyya keessa warri jiru garri tokko bahee garri tokko ciisu garri tokko du'ee garri tokko taa'ee ilaaluun seeraan fi tokkummaa keenya fidduu wal dadhabsiiftii bakka jirru mootu nama muraasaan qofa hiriira nagahaa bahu nama muraasaan qofa mootu hiriira nagaatti fudhatu qabsoo keenya fuulduratti oofuuf hiika guddaa waan hin qabneef diinni illee waan nu sodaanneef akka diinni nu sodaatu humnaan gabbahuu qabna nuti galaana jennaan akka Oromootiitti galaanummaa keenya argisiisuu qabna naannoo tokko keessatti namni bahu 500 osoo miliyoona tokkoon jirru namni 2,000 bahaa 3 bahuu hiikaa hin qabu warri haftanillee qabsoo Oromootiitti dabalamtanii akka baatan akka kiyyaatitti qeerroo karree qofaa miti qabsoon tokko ilaallattu manguddoo haadholee abboolee ilaallatti jarri kunillee qabsootti makamanii unumaayyuu fuuldura biranii qeerroo dura qarree dura kaduu qabu warra kana maali akka kiyyaatitti qeerroon nama biyya bobborroo nama biyya bulchuu jedhu kanaafuu abbootiin keenya waggaa 60 ta'e 70 ta'e 50 ta'e jiraatanii jiru kanaaf yoo qeerroo kana dhumtu taate boreetu biyya bulcha kanaaf abbootiin keenya kiyyaatti taa'oolii ta'e qeerroo fuuldura dhaabatanii qeerroo fuuldura duuba qaban malee qeerroo ejjeesisuu qabanii qarree ejjeesisuu qabanii qarree fi qeerroon isaan duuba dhaabatanii qabsoo tokkummaan falmachuu qaban qabsoo tokkummaan oofuu qaban nama kuma takkaa lamaan osoo ta'in miliyoona takkaa lamaan guyyaa tokko osoo baane abiyyi diinni keenya rifatee manatti galaa Jawaar amana hidhaan turte har'aaf tokkummaan keenya baay'ee barbaachisaadha yaa uummata keenya biyya jirtan yoo sagalee kana dhageettan yoo qabaatan taate tokkummaan guyyaa takka walitti baatanii karaa agaachuu furra uummataan cuuftanii dubbiin dhumatte nama kana mara fituu hin danda'ani yoo tokkoo faansanii achi fituu hin danda'ani akkasitti qabsummaa keenya bilisummaa keenya fidna akkasitti obboloota keenya baafachuu dandeenya yoo san ta'ini dhumiitiin keenya numarraa hin haftu jabaadhaa tokkummaa keessanii humna keessan galaana jedhu san nu argisiisaa jedhaa ulfaadhaa kanuma dubbadhaadhaaf. jirtu baga jiraatan xiqqaa guddaa manguddoo keenya haadholee keenya ilmaan keenya qeerroo fi qarree baga jiraatan baga hoggaan isin ga'e Hacaaluun hoggaa darbe ni ture arramuun jiru Hacaaluun haqarratti du'e dhugaa dubbatee du'e hin hanni biyya isaarratti Oromoomatti du'e dhugaan biyya keessan jirtu biyya ka bulchaa jiru warra kijibu warra nama ajjeesu warra nama zarafu warra haqa Oromoo dura dhaabbachuuf ammoo haqni Oromoo ni baha haqni keenya ni baha Oromoon haqarratti deemti Oromoon dhugatti deemti nuti takka diinaan addaan baanu nuti takkummaa keenyatti ni injifanna abiyyiin nurraa buqqaa ni injifanna qeerroo fi qarree dura akkuma obboleessi keenya dubbate manguddoon dura nuti fidaa isaanii du'uu qabna isaan dura du'uu qabna qeerroo fi qarreen qofa du'uu eenyu biyya bulcha nullee taatu nyaannee nullee duunullee humaa
لكن يو إسان دعان إنو بيكنا بنجا منقدونيس كأوكبان هادويونيس كأوكبان ولين كاني تكومان إنجفنو في دنا أمو دام ستكان أبا نمو قدادا فيسبوك الرتبات صلاة الرفي أجالو نتدفج أجالو أكا إفات إكو نتدفج أني دوني نبكدي أورو فدام سنادان أدرا أورو تنادان أورو يو أرغرا غرتي رفتي جزي سلين دويجي يو أمو أورو أرغرا غرتي رفلني انجفتي أورو تدام سنادا ما يتينا مغوغادا صلاتين دعاي غدي رفي أجالو ندفي أدرا فيسبوك الرتبي أرغيك نادا برسادام سكنين gaafa Oromoon gara gartee raftee dhalli amma munduuni ni baqaqai akkas dhaamsa kana dhaami dhiiga ilmaan Oromootii fi ka hidhamees ka du'ees dhiiga keenya hin deeffamna yaa Oromoo takkummaa haa cimsinu wal jala haa deemnu gurra takka haa qabaannu miila takka haa qabaannu harka takka haa qabaannu akkasitti injifannu ni injifannu dhugaa sanitti injifannu Oromoon takkaatu harka kanneen beeku Oromoon cabsan gizee mara Oromoo ka cabsu Oromoo isaan nu cabsuu danda'a diinni nu cabsuu danda'a ammoo injifannoon uummata Oromooti dhaamsaan qabaasarratti uummata baarniin irraadha manguddoo keenya haadholii keenya obboleen keenya rabbiin bilisummaa injifannoon isaanii bilisummaa haa ta'u kamuunikii dhufee Firaankoon dhuftanii bakkuma maraawu nagaya fi rahmanni rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jaaladha takkummaa keenya cibsaa kanaan isinitti dhaamu dubbii isinitti guddisu. Jirtu qeerroo jirtu kuni ol keeyyaa guddaan ol kaawwate Hacaaluu Hundeessaa. Jirtuun kuni yoomuyyuu nu biraan dhabamu yoomuyyuu laphee keenya keessa jira inni irraanfannu Oromoo kuni waadaadha ani waanuma laman dubbadha waan Hacaaluu Hundeessaa ilmoo Hundeessaa duwwaa miti nama Oromoo danuuti ilmoo keenya ilmoo saba Oromooti kanaafuu lapheen cabe Oromoo lapheen cabe inni Hacaaluu saba Oromoo macheesse dhugaa rabbii ilmoo keenya akka ilmoo kara deemtutti fuudhanii tusiitti gatan Hacaaluun akkanatti miti nan awwaallamu Hacaaluun abbaa fardaati farda jaalata ambo dhiira biyya dhiiraati biyya fardaati shawaan biyya dhiiraati arsiin baale walloo eessa wallagga jaldu eessa biyya fardaati fardaan baaniiti eessaan naqxu dhiira keenya Hacaaluu Hundeessaa eessaan naqxu jedhee biyya awwaallatu Hacaaluun har'a nama akkuma nama takkootti Hacaaluun jaalatu sii keessatti gatan Obarri jedhe ilmoo keenya lafeessa achi baafannee gaaf tokko eessaan naqxu jedhee dhiirri ba'ee farda inni jaalatu eessaan naqxu jedhee Oromoon ilmoo isaa awwaallata eessaan naqxu Hacaaluu Hundeessaa eessaan naqxu ilmoo Oromoo ilma kee fardaan Oromoon himatee har'a siidaani Hacaaluu guddaadha Finfinnee keessatti abbaan Finfinnee Hacaaluudha. Hacaaluun siidaa ilmoo keenyaa hin hojjetan humna qabna Oromoon unkaan siidaadhaa si caalayyuu Hacaaluudha Oromoon hin hojjeta har'a garuu olii gadi godhanii siidaan Hacaaluu Finfinnee keessatti hin hojjetamne Oromoo siidaan Hacaaluu Finfinnee keessatti hojjetamuutu irra jira. Dhiiga ilmoo keenyaa sinitti haa ta'u Hacaaluu siidaan isaa Finfinnee Hacaaluu abbaa Finfinneeti. Abbaa fardaati kanaafu eessaan dhaqxu jedhanii otoo Hacaaluun akka nama tokkootti nu jalaa jarjarsanii kosii keessatti nu jalaa gatan ilmoo keenya isaatu mataa nu macheesse dhugaasaa dhabuu namni konkolaataa hin ajjeesaa dhibamee hin du'a Hacee garuu akka nama taanetti tusii keessatti nu jalaa gatanii yaa Oromoo namni qixxumtu lapheen nu cabe rabbi sinaa jabeessu saba Oromoo lammii koo jabaadhaa qeerroo meeqa jira Hacaaluu meeqa qabna qeerroo qabna ilmoo qabna Hacaaluun hunduuni qeerroo meeqa qabna fakkaataa meeqa qabna qeerroo jabaadhaa Hacaaluu bakka bu'aa rabbi fayyaa isin haa kennu dhiiga ilmoo keenya hin baa dhugaan ilmoo keenya hin baa lapheen nun cabi mataan nun naannee
Oromoon dhibamaa jirra. Erga Hacaaluun du'e namni tokko sammuun isaa nagaan qabu. Mucaan kun wayii qabaadhaan Hacaaluun saba Oromoo macheesse. Nu macheesse inni ilmoo keenya. Kanaafuu jabaadha Rabbi isin haa jabeessu lubbuu isaa nu haa maaru nagaa naa ta'a ulfaadhaa galatoota. Ammanuma galatooma politiku. Hundumti keessan galatooma. Isuma politiku dubbatatanii xiqqootti dabala. Dhugaadha. Ilmoota baay'ee qabna. Tokko nu naasise, tokko abdii nu laate. Kan nu naasise saba keenya fixaa jiru. Isa gubbaa akka Oromoomaan dhufee as dhufee meedaalii argatee deebi'ee sana booda saba keenya mar'aatti miicaa jiruudha, ajjeesisaa jiruudha, abiyyi ilma sosobaa nu naasise. Nama meeqatu as eerpoortii ture gammannee Rabbiin keenya biyya keenyatu ilma argate seenee nu wajjin hojjeta seenee nuuf hojjeta seenee saba keenyaaf hojjeta seenee mootummaa keenya dhaaba seenee gammanne garuu galgaluma sana galee nu naasise ammarratti sana booda nama baay'ee galaafate keessumatti ilma keenya warqee Hacaaluu galaafate nama biraatti kan galaafate mangistii galaafate itti dabalamee saba keenya hidhan akkuma isin dubbatan tuuti keessanii joornaalistiin beekamaanii bisan shaafii irratti gaariitti qabee kan barsiisaa dubbataa ture. Nu jalaa hidhanii warra poolitikaa irrattis guddaa ta'an nu jalaa hidhanii maaliif tarii nurraa lafa keenya fudhachuu danda'anii mangistii fudhachuu danda'u jedhanii warra kaan mana hidhaatti galchanii. Kanaaf kan amma dubbachuutti dabalee dubbachuu barbaade Hacaaluun macaafa nu katabe kun macaafa nu katabe akkuma jettanii Hacaaluun hin duune akka afaanii islaamaatti baatti dhamaasa kudhaama keessa nu ijoollee kudhaama keenya Hacaaluun nu jabeessa hin jabaanna hundumaa dubbattanii dubbii isa dubbadhu hamma kana iddoo hallee marmartanii makiinaa qabattanii dhuftanii kun jaalala abdii Oromooti baay'ee isin galateeffatu nu as Firaankoottiin jirra. Karaa hamma kanarraa baatanii iddoo kana dhufuu keessanii gochaa guddaa gootanii gochaa guddaadha. Hundumti keessan galatooma. Obbolaan koo nuyi erga as dhufne gara waggaa torbaatama keessa dhufne Arfaasee Gammada, Asteer Gammada, Mucaasee Biniyaam Iliyaan dhufne Yaareed hin jijjiiru. Asitti ijoolleen keenya akka itti guddanne beekna. Ani iddoo kana dhufee akka itti guddanne beeka. Maaltu biyya kanatti nu hambise? Maaltu faamilii keenya diige? Maaltu saba keenya ajjeese? Waa'ee poolitikaati, waa'ee Oromummaati. Afaan illee yoo wal'aanatti walfitan iyyuu natti miidhaga. Haa ta'u iyyuu malee jabaadha akka warqaan jedhanii yoo jabaanne ceena. As ijoollummaa dhufee hin kumne fakkeenya nama dhadhaa hin kumne ijoollummaa dhufee utuun akka biyya keenya kudhaama aadaa koo baradhee dhumne hin danda'u biyya keenya har'a danda'e iddoo kana dhaabbadhu. Garuu kennaa Oromoon naa kenneef faamiliin koo naa kenneef iddoo kana dhaabbachuu dandeenya isinis anis. Kanaaf adaraa ijoolleen keenya biyya kanatti guddatanii namoonni akka keenya warri birataa sana guddifadhaa ijoollee walii dhagaa. Aadaan kun itti kennamu darbu ijoollee keenyatti akka ta'u itti darbu. Kan isin jedhaa amma gaawwan man jira nyaatin jira masiiqaa sidan fakkaata galatoomaa nadaa hedduu galatooma itti aansuudhaan jirtu Oromoo jirtu Hacaaluun onnee Oromooti onnee Oromoo keessatti hafee du'eedha Hacaaluun. Hacaaluun dhiigni isaa lafatti bu'ee kanaaf miti. Dhiigni isaa Oromoo kan ijaaru. Dhiiga isaa dhiiga Hacaaluutiin ijaaramne tokkummaa keenya ijaaramne gara fuulduraatti kan deemne.
hayyoonni keenya baay'ee isaanii waa'ee Hacaaluu dubbatanii Hacaaluun hinduun Hacaaluun artistii ta'ee Hacaaluun Oromoo nama ijaaruuf ta'ee darbe nama abbaa seenaati nama seenaa qabeessaati Hacaaluu ajjeesuun Oromoo ajjeefnaa jedhaniiti Oromummaa ajjeefnaa jedhaniiti Hacaaluu ajjeesan Hacaaluu ajjeesuu qofaa otoo ta'in hayyoota Oromootti hin balleessinaa jedhaniiti ajjeesan in argitu kanaan kan ka'edha hayyoonni keenya gaafa Hacaaluun du'e gaafa sana jalqabamanii mana hidhaatti guuraman isaan mana hidhaatti isaan guuranii achitti naquun Oromoo waan ajjeesanitti fakkaata Hacaaluunis du'ee hin hafu Oromoon hiriyoonni isaa qeerroon kan inni ijaare kan otuu jiruutu lubbuun otuu jiru kan ijaare kan dhiigni isaa isa ijaare dhiigni isaa sun dhiiga qeerroo keessatti dhiiga qarree keessatti kan hafe kan hawaasa uummata Oromoo keessatti hafe sun kan bilisummaa nu baasuuf kan ittiin adeemnu har'a kan isaan ittiin dhiigni Hacaaluu Oromoo tokkummaadha diinaaf immoo ibidda isaan balleessineetu ibidda kana balleessineetu nagaa ta'anitti fakkaata dhiigni Hacaaluu garuu boba'ee isaan balleessaatti deemaa jira ejaa kanaatiif Oromoon Hacaaluu otuu hin boo'in Hacaaluun kanaa booddee du'eera dhiigni Hacaaluu immoo kan Oromoo bilisa baasu waan ta'eef ejaa kanaaf hundumti keessan immoo Hacaaluun akka jirutti taanee Hacaaluu taanee akka Hacaaluutti onnoofnee bilisa ba'uutti akka adeemnu nu haa taasisu Oromoon kanatti adeemuu nu barbaachisa kana duwwaatu hin ta'in Hacaaluu immoo akka inni jiraatu gochuudhaaf seenaa Hacaaluu san dhaabuudhaaf gara fuulduraatti faawundeeshinii Hacaaluullee dhaabuu qabna faawundeeshinii Hacaaluun hamma hin uummannetti Hacaaluu yaadachaa hin hafu ejaa kanaatiif Oromoo kanatti haa jabaannu haa kaanu waan hundumaatiif iyyuugaa sinitti hin dheeressu irreechi har'aa walitti nu fidee waa'ee seenaa Hacaaluu dubbachiisuu nu dandeessisu akkasumas irreecha kana walitti nu qabanii hawaasa yookiin akka dhuunfaatti warri kana qindeessanii isaan kun galateeffatiin nafu galatoomaan jedha asumatti raawwatu. Sagantaa gabaabsitti jirraa keessummaa yaa'ii dibaabaa qabna itti aansuun immoo gara nyaataatti deemnaa jechaadha. Ni abbisina yaa'ii carraa kennineetiin jirra. Yaa'ii booda gara nyaataatti deemna yaa'ii. Carraa warra bifaa kennina jalqaba yaa'ii. Oke, nan gabaabsa. Nyaati isin eegaa jira. Duraan harka fuunee baga nagaan dhuftanii jirtu. An baay'ee gammada hunduma keessan asitti arguu koo Oromoo hamma kana asii jiraachuu keessanii biyya Jarmanii hundumaatiin dhuftanii asitti wal argaa jirra. Kun waan baay'ee cimaadha. Hacaaluu yoo yaadanne fakkeenya guddaadha hunduma keenyaa fi Hacaaluun fakkeenya Oromoo hundumaadhaa fi amma Oromoon haala amma keenya keessa jirru haala baay'ee hamaadha biyya bakkee jirra biyyarraa buqqaanee warri tokko waggaa lama as jiru warri kaan waggaa 40 waggaa 50 as jiru wal gargaaruutu nurra jira eenyummaa keenya beekuutu nurra jira amantiin ganda waan akkasii nu gidduu jiraachuun irra jiru Oromoodha kana kan hundumaa keenya walitti fidee kana maaliif akka hundumni keenya as dhufnee wal arginee fi kanaaf eenyummaa keessanii irraanfatina afaan Oromoo yeroo haasoftanii afaan Oromoo qulqulluu haasa'uu yaala hundee keessan yaadadhaa kanaaf seenaa keessanis namatti hima bakka jirtan of ijaaraa Oromoo yeroo argitan wal gargaaraa of ijaaraa kana duwwaadha kan nu baase sabni hundumtuu of ijaara biyya bakkee yeroo jiran community cimaa qabu nuyi kana qabaachuutu nurra jira bakka arginu social media keessatti wal hordofaa wal supportii godhaa kana laayikii wal godhaa akkasittiin namna miliyoonii 50 akkasittiin dadhabuun irra jiru kanaaf jabaannee
qeerroof qareen wal gargaarree hin jabaama. Kanaaf jabaadhaa gara fuulduraa ilaalaa gara boodaan ijaarinati amma wal dura taa'aatii wajjin haasa'aa wajjin taphataa xinnoo ishee diistaansii eegaa walirraa fagaadhaa dhukkubattii kana eeggadhaa gara fuulduraatti ilaalaati jabaadhaa kaaka. ማስተላለፈው በአማርኛ ነው። መናገር የምፈልገው አንድ ነገር ነው። ማስተላለፍ የምፈልገው አንድ ነገር ነው። እሱም ነፃነት በልመና አይመጣም። ነፃነት እየሞትን እያለቅን አይመጣም። ነፃነት የሚመጣው እኛ ተነስተን ይሄንን መንግስት ስንታገል ነው እንጂ እኛ እየሞትን እኛ እየታሰርን እኛ እየተሰደድን እንደዚህ አይነት እንደ ሀጫሉ አይነት ሰዎች ካጠገባችን እያጣን እንደ ጃዋር መሐመድ ያለውን አይነት ካጠገባችን እያጣን የተለያዩ የፖለቲካ መሪዎቻችንን በየወሩ በየአመቱ በየምዕተ ዓመቱ ካጠገባችን እየተነጠቁ እየለመንን የአውሮፓን የአሜሪካን የተለያየ ሀገርን ልመና ሳይሆን እኛ ነፃነታችንን የምናመጣው እኛ ስንታገል ብቻ ነው። ነፃነት በጮታ አይመጣም። ነፃነት በልመና አይመጣም። ነፃነት የሚመጣው በመታገል ነው። ብልጥ ሆነን ልጆቻችንን በሚገባው መንገድ እያስተማርን እየታሰርን ሳይሆን እያመለጥን እየታመምን ሳይሆን ጤና ሆነን ይህንን መንግስት ማውረድ አለብን። ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር ለይቶለታል። ድርጅትም ይሁን የተለያየ ማንኛው እኛ ድርጅት አይደለም የምንከተለው። እኛ የምንከተለው ነፃነትን ነው። ድርጅት እየተከተለን መሄድ የለብንም። ሰዎችን እየተከተለን መሄድ የለብንም። እኛ የምንከተለው ነፃነትን ነው። ሁሉም ነገር ፊት ለፊት በመናገር ሁሉም ነገር ፊት ለፊት ነፃነት የሚመጣው ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ብቻ አይደለም። ነፃነት የሚጀምረው ከትምህርት ቤት ነው። ነፃነት የሚጀምረው ስራ ቦታ ነው። ነፃነት የሚጀምረው ሃይማኖት አካባቢ ነው። ነፍጠኞችን ጫና እናደርጉብንን ጨቋኞችን ኖ ለኪ አንቀበልም ስንላቸው ነው። ነፃነት ተሰብስበን ሄደን ሰላማዊ ሰልፍ ስላደረግን ነፃነት በርሊን ስለሄድን ነፃነት ሚኒሶታ ስለተሰበሰብን አይደለም። ነፃነታችንን የምናመጣው ኦሮሚያ ላይ ነው። ኦሮሚያ ላይ እያንዳንዳችን ኃላፊነቱ ስንወስድ ለልጆቻችን ነፃነት ስናስተምር እውነትን ስናስተምር ተኩማ አንዳችን ለአንዳችን አጫሉ እኮ ሲሞት በመቶ የሚቆጠሩ ቄሮዎች ያለቁት የት ነው? የት ነው? የሚመልስልኝ አለ? አርሲ ላይ ሻሸመኔ ላይ ነው የሞተው አጫሉ ሸዋ ነው። ለምንድን ነው ይሄን ራሳችን